jadi bay fi khanu dan do nama raga ba we chwati no ati leenca dhibba dhiisi obboleessoo ati dala jala dem tabar dubai khessa ati saree lama namni si kennan jiru murtii asin nandem mana shisha nagesi achi nagesi yedin nandemu turte barati khalatu do real jinka ujette ati harari kaate adaman dhufne murtii okay asira fiduan sura kan okay singer sisa nandemu ture shufera khiya hotel nagesa mana nadebisa Allah jalalle diye sifidun anja jalalle diye sifidun mana anjo ture pura nawajjika u dadar esa boke ka dhufte yo boke ka ya adama dhufe boke ka daradawa yaabate daradawa hotela bule hotela daradawati ganama halkan ka saa boda dhufe amba guma rabbin garu ganda kesan nan godin gada botana malifin sinje ni beita wayfin sinje amma hasa bira tumadis murti wan fede ha godu makhina yesran gesan obele saqiya tashlin gifnu sawle gura turtansan gafi takiti oromo debis makinan ibro ajajamte barasra yar kujra arran ka fale makhina biyalat yargitani biya kastin bitani mal gon bitta biyalat ra duftu baredu tasla bitajra bro in sabin garab bisdad rabbu amar kuf dem tami way bannatish okay ana fati gema yom tabanna please gafati fet sif copy sim faces okay an ummata disi rabbi guys comment goda alada kada enyu tu gema ka alada enyu gema ko fana ima gema ko guda enyu kam ani alada kana tin kiyare wajita bachu barbada wallahi uksum billahi qabadu nam top kon qabadu inta libra yar nafsi galgala alada kana tika batabannu indan denya harar ge wajita bachu demta ati micha oromo to ko jinta batta kutan kuda to ko se enyu sibe kasi brother isina ko oromo arsi male namni oromo bra kan jirre yakay sin yadda namni undini beekha no shuf an oromo tahetin si hojita badda takkaji lamata arsin harargen mal hundu na wajji jiran akanu an hararge tahetin tabadda lamma sobe ani hararge tahetin tabadda wallahi uksum billahi oromo yechun hararge yechun Ethiopia yechun akkuma oromiyaa taatetti oromo yechun hararge yechun lafee duda yechun namni waa harka qabu namni waa sochoosu namni hodhu bo makina fordi kana gifti je nama kanno warri arsi motora oromo tidis motorri wan keessa injirre ona motora keessa funan oromo hundisi ajadam saddo je qabsoon oromo godhu qabu dubartii oromo da dhiira bashar raambisuudha dhugaadha sun qabsoo keessa ni beeyna ega sila nutti makan bannemi sila oso arsiin jiraachuu baatte oromoon hin barakattu mileena 60 keessa 45 nu hibar adeero promotion amale me isini namni jimaa qamo dubartii akkasin gor jaartii teessan fidame maal intalli teena sibiraan kunneewo intala teessan naattu bara argeen fuudhuu qaba ilmaan kiyyaa achiin geessuu jeetini khaybar no akkuma ta video irratti wanni ta'e fakkaate intalli sibiraan kutte intala argeetin isii booda fuudhee isii maan akkuma intalli sirafistee kutte sanittiin geema keessa osoo namni shan silaalu bilbil si gochuu deema intalli arargee ta ilma harargeetti heerumtee fuulli maadiyaatii baasee hin jiru ganda keessan gisee heerumte garuu maallayin hin jiru fiidamni hin jiru shakkiin obboleessa irraa shakka ilma adeeraa irraa shakka fuulli maadiyaatii dhageessee dhageessiifin hima namaarree irraa shakkan akkamitti obboleessa jaartii obboleessatti amanan dawaadha dhiirri arsii dawaadha kana duubartee warra heerume gaafadhu Amerika keessatti oromoon argeedha masgiida arsii jaartii bar bro arsi jettani annan hada no ana oromo fi murti guuton harargeedha jedhee murti guuton harargeeyyuu miti an harargee jeetin tabadha geema san ati arsi da kiyat animo an oromo sijjammar maqaan kiyar maqaa guraageetinaa siima obboleessa kiyya oromo keessa an arsi hodhu gusta kamuutu naa qabadhaa dhaggeeffata Misi abu torba la kadda no abu torba isaa mitiyu amaarri tokko gisee arsii dhaqee ganda guutuu amaaressa oromoon alaatti tokko gisee gondar dhaqee ganda guutuu oromeessa obboleessa kiyya kana ifa gaafun gandummaa dhiisaa qabsaa no it is not gandummaa an yoo arsiin taan oromoo ta'uu hin danda'u
isin bar gandummaa jettanii titi amma arsii fi harargee waliin nagaa jirtanii amma No. Naafi murtii guutoo qofaatu waliin taphata naatu murtii garafee sharafa hin qabne ofi kennee harargeen na jaalatti jinni harargee murtii guutoo nama jaamu beektu hin jirtu. Araddaa murtii guutoo beekna malee maqaan keessatti maal? Maqaan keessatti ummanni maqaa keessatti himtu qoy eenyu kiyyaa solloqa maqaan keessatti neen Junayd Ibrahimimi. Dhaggeeffannaa siima maqaa kaafaa gaafateenii nama yaamanii. Mattaawaqaan si maqaan isaa murtee. Mattaawaqaan si murtee miti. Kuni murteedha malee murtee ta'uu hin danda'u. murtii. Murtii Haarsiin qabana haarsiin naa baaste. No. Maqama keessirri ati paaspoortii keetirraa murtii guutoo jee as qabii an amma uffata guutuu baafadhee dhaabadha. Wanni ana dhibee uummata arsii Dhaggeeffadha. Mattaawaqaa kiyyaa sii fida. Akka murtee guutuu meeshaan qabdan immoo meeshaa murtee guutuu sanirraa dubbataa maa ooltan hin qabdan na fakkaatesi. No. Meeshaa isaatirraa irraa dubbataa hin jirru. Atillee harka ofii godhee jedhaniiti irraa asa'u jiranii harka ofii godhee kiyyaan garreet. Harka ofii ta'e harree gootanii bara harree lubbuu afaan hin ta'e. Mee ishaaraa akkanaa ni qaba ol qabi murtii. Isin bar harree saltoota sheeyitoonni keessanillee ni harree salaa. Meeshaan guddaadha boo akkam goona gaa yoo harree ittiin hin goone gadi hin ciisu. Harka laaltee yoo meeshaa beeytee hodhu obboleettiin ta'e yoo lafa jalaatti lakkoofsi naa ergi tabiraatanii itti sii dha'u paaspoortii fi mattaawaqaa kiyyee yoo nama fide ati maal gootu? Ati guutoo osoo hin taane Miistar Seeggaa ta'uu qabda. Amma sanitti deebina san obboleettiitiif hin ergeer viidiyoo waraabee dhagaye amma haasaa biraa dhiisii na dhaggeeffadhu waa'ee qomna garaa haasoo na geema yoom taphanna? Geema gaaffeete qabiitii baanarii naa ergi poostiin godhaa ani arsii miti Oromoo guutuu ta'e ana argee qofaan ta'a. Okkoo ati silaahoo ati harargee viidiyoo kana waraabbadha. An Oromoo guutuudha murtii ati na injifatte jechuun an dhugama harree gaafsan. Video sana. Ati Oromoo guututti ijatte malee silaas bar jarri keessanii beeytaami. Murtii nuti ni geenyaaf. No. Ani gadin deebi'u ka an kaleessa Oromoodha jee Oromoon cufti na beeyti. Akka qabda. Siyaasa Oromoo jala dhawaa. Yoo akkas ta'e maaliif muummicha ministeera Itoophiyaa ilma Jimma Abiy Ahmed Ali mormitarree haga namni ganda keenyaa angorru. Yoo mormin. An Jawaaritti morma Abiyyis ni morma. Lamaanu. Hin mormitu lachuu. Ati arsii an ofiin bulaa. Kaleessa deem an Abiyyiin poostiin goone. Deem lallagi. Ati moo. Ati arsii taatee. Yes. Assalaamu alaikum namni si joon jiru gaafa isa poosti goote. Namni ganda keessanii haga aangootti dhufu. Qoy turi siin garsiisaam. Kiyya bocola harargee jette. Ati waan takka waadaa gali. An harargee ta'een dhufa gaafa ati namoota yoo an si injifadhe yoo an si injifadhe. Miidiyaarraa hin galaa nan agartu. An harargees miti. An arsiis miti. An waa takka miti. An Oromoo miti. An adareedha. Harargee guddadhee jetta. Akkasuma jiru miidiyumarraan sii gala dhaggeeffadhu keer. Ani gaafa ati namoota an harargee ta'e. Shoof laal murtii guutuu laal. Biyya dhufuu haate. Jaartii ta'e guraagtitti sayyaadde ganda dhufuu haate gaamma hin jiru. Muummichi ministeeras ta'e nageenyi biyya kanaa ni beeka waa'ee kan kee. Likkumatti beeka. Laal argitee juwar gurgurtee kilabaan bultu ni beeka. Namni injifatame bar harkan kennu laal. Reef poostiin gootu Abiyyi mana ma jedhamu jette. Amma immoo hoggaan si garsiisu jaartii ta'e ta guraagee sayyaadde hin dhuftu biyya. Keer anaafeti geemii aladatti qabannee jira. Wallahi murtii an geemii takkaa taphadheen beeku kaayyoo geemii taphachuu takkaa taphadheen beeku. Wallahi garuu ati qaana'uu qabatta. Addaan si baasa dhaabbata. Addaan si baasa. Gurbaan kaleessuma nu jala fiigaa wajjin ka'ee ammaan fe'imas Ati yoo murtii si moo'e maqaa dhaabu. Khiyaar ati yoo murtii si moo'e maqaa maal siin jenna maqaa maalii moo gaafate maqaa baafadha. Bakka inumaatu an guraage yoo murtiin na moo'e. Wallahi jedhe. No, maqaa dhalaa baafadha. Ashaa Rusii. Waageen maa uummata dalagaa. Ashaa Rusii rakkoon qabu warda tasmaammaani. Munira Ashaa Rusii baafatta maqaa. Walii galle. Namni kun keyaare. Okay. Maal goona beeyta keyaar. Alada galgala taphanna naafsi. Alada galgala wayya. Waan hin godhu siimu waan biraa siin godhu. Oromoo ajandaan baasu media completely delay godheetiin Facebook fi TikTok irraa galaan. Finish. Waada. Dhumate waadaadha kun. Bakka dhis.
No. Cuftee hin galtu waan nu fayyaddu qabda. Ashaa Rusii jeetti fakkaatilee Ashaa argeetta mara koba. Wani miidiyaa irraa. Aisha arargee maqaa balleessaa miidiyaa irraa yoo galee hin ga'u. Dhagaye murtii guutuu nu fayyadda beeta. Waan tokko nu fayyadda yeroo takka si erkannaa yoo waa wayii nu goota waan taateef cufattee galuun qabdu garuu torbaan lamaaf profaayilirra na kaayattee ganama na faarsitee eegalta hojii waan ajandaa uumuu deemtullee. Induutu murtii. Induutu ka profaayilii irra kaayatu. Induutu akka inni namoonni beekaa eenyu isa taphachiisee moo? In kaayatu. Ani arargeedhaa bara mala soo jirta. Murtii guutuu gizee takka waan akka dubbadheetiin waan qallaan in kaayatu si aga yoo inni si kaayatu anaa isa ajjeesa. Okay. Oromiyaa regional state keessa lakkoofsa ummataatiin arsiin tokkoffaa jee daataa banneetuma malaala jira kan Google seennee bakka kana khiyaara mucaa kana kijibsiisnee gabbuuna jechuudha. Daataa mootummaan Itoophiyaa dalagee viidiyoo baneetiin isin agarsiisa. Oromiyaa regional state keessa most populated dhagee most populated qatee laalleetuma bakka ammasmaan gabbu'aan ammasmaaf hin ol beedifama. Ayyee ol beedifama gabbu'ee rakkoon qabu. Akkas ragaan laala addunyaan amma teekinooloojii jira deema malee akkamatti kijiban oofina jira kan miidiyaa irraa hin gabbu'a. Eewwa qorata baga itti fidde egaa akkas ta'eefu Arsii fi Baalee akka adda ta'e itti fidi garsiisa. Arsii fi Baalee kutaa adda addaa ta'e Oromiyaa keessaa kutaa kudha tokko kataate Baalee wajjin ni bara. Kanas garsiisa. Isin duratti wanna godhan maas laale. Maqaan kutaa maqaa gosaati moo maqaa lafaati? Na guddisaa gisee takka. Bal'isi miti guutuu. Eegaa jara fi maxxansitan hin jiru. Baalee ka Harargeeti. Na guddisi namni mooditara qabdu. Akkana laala isa duratti wanna godha. In laal. Oromiyaa. Na guddisaa gisee takka. Konosi guddisne yoo. Lala in Oromia regional state which zone has jatan more population lala jira kanya kamatti isin duratti gaafadha. Adeero Baalee miti yoo asiin Gondaritti damte wajji walitti hin dhufnu maal haasofita? Laali jira kanya lala. Isa je inni na dubbisu. Eenyu na dubbisi waati? No, irraa sitti ko kaamera akka namoonni mul'atu. Yaar na dubbisi. Harargee jaaka East Harargee zone jaa. Okay, duo maali arsiin miliyoona 45 jettee waati. Okay, arsiin miliyoona 45 jettee warri yaar. Amanuu baattus. Jiraattonni magaalaa Shaashamannee qofti namoota miliyoona 4. Wacina amma waan jaa. Adeero dhiisii waan kana Oromoon East Harargee dhaggeeffadhu Harargee bahaati lakkoofsa mata Harargee lixaatti ni daanee beeku. Harargee lixaatti ni daanee. Mucaa kanatti East Harargee waliin lakkasii kaa'e. Population godhime. Namoota lakkoofsa namoota magaalaa Shaashamannee qofa keessa jiraatan. Okay, top 10 dhaggeeffadhu top 10 ilaalla gali as ilaali top 10 top 10 asumarratti kalmatti suma duratti hin godha na guddisi boo. Ayyee qorataa siin guddisaaf shir. Na guddisa. Laali top 10 laali tokkoffaan eenyu Oromoon miliyoona 40 miliyoona 80 fayyaansanii sooba jedha kan kana ifin soodina tokko miliyoona 3,900 fi 54,416 Harargee bahaa lammaffaan Arsii miliyoona 3,800 fi miliyoona 3,894 fi 248 Jimma sadarkaa sadaffaa West Shawaa akkasumatti Shawaa West Arsii Harargee kan itti daanee beeka West Shawaa amma East Shawaa Gujii Iluu Abbaa Booraa East Wallagga Baalee akkasumas deebisee Harargee lixaa jira kanaa jira jechuudha. Sigalee akka Oromiyaa tokkoffaan eenyu lakkoofsa mataatiin Harargeen bahaa sadarkaa tokkoffaarra jirti lammaffaan Arsiidha. Kana qabadhu. Jaalattus Google seeni waan fedhe nuuf. Hundi dhaloota ammaa kana wal sawwaduun isin barbaachisu. Kana keessatti laali walirratti deenu kana keessa wanni hubachuu qabdu Hararii fi Dirree Dhawaan uummata Oromooti garuu kana sirna mootummaa wayyaaneetu uummata keenya adda qoodee beekaa akkuma jiran kana ni beektaami. Hararii fi Dirree Dhawaan irraa hafee Arsii West Arsii East Arsii Baalee West Baalee jedhanii kan adda qoodanu. Qorataa gista kamuut godhadhu. Ummanni Hararii fi Dirree Dhawaa keessa jiru bari waan ajaa'iba si ta'u bari uummata miliyoona meeqa bara Oromoon. Aboo kijaan kun Baalee fi Arsiin kutaa adda addaati bro. Kutaa adda addaati Baalee fi Arsii maal? No tokko ta'anis ibsa tokko ta'anis Harargeen bahaa fi lixaa bara Harargeen lixaa nama miliyoona 3 fi 400 bara walirratti miidhaane bara Harargeen. Arsiin fakkaatu bara uummanni Baalee Arsiin fakkaatu bara uummanni Baalee. Ni babbareedan kabaja qaban
Ummata naamusa darasa qaban sheekha Amma qaban. mucaa kana qoy nama tokko itti dubbanna. Qoy shaaya Harargee hundaan fidanii mucaa kana irra deeman akka nuti gaafii takka qoy murtii gaafii takka Ayyee. Munira Oromoon meeqa? Oromoo Oromoo meeqa? kudha tokko. Kudha tokko. Rabbuu tokko isan godhin Yoo itti lakkaa'u baate Oromoon tokko. Yoo ati Oromoon lakkaa'u baate kudhanuma Oromoon. Fix maal olii gadi u'uu jettare sirra. Doktar Gammachuu waan jee rabbuu tokko isan godhin ayyaanni isaa tokko taanaan jee. Akkatti ilaal murtii guutolleen akkanatti goolii galuu deemana wajjin. Mr. Hamza sodda kabajamu baga dhuftan welcome. Hamzaan sii fida Hamzaan ni jira waan asirra jira. Ni jira eega. Ni jira. Sodda. Soddaan jee nama arkuuti namata sadii. Use soddaan hoo. Soddaa echaa baane. Awoo jirtanii? Ni jira. Baga jiraattan haasawa bakka xiqqoo waa wacaqee isaan jira isin dhaggeeffataa jira ijoollee wal harkisee haasawa. Kara itti gortu dhabdeemi sodda Hamza anas na jaalatta Kiyaaris ni jaalatta. Eessa si jaalata sin jaalatu. Eenyu Hamza yoo nan jaalanne asirraan gabbu'a. Kiyaar Bashir. Ofii jaalata namni. Kiyaar dhaggeeffadhu. Oromoon tokko inni tokkicha sun immoo gurraacha. Waaqa gurraachatti amananillee. Ati bifti kee bifa golditi Oromoo miti. Kana amani. Bifa warqiiti laale asumatti hoommaan tan. Ati Oromoo miti. Mee anaaf ibsaan mee bifni keenya maaltu addaan jirame. Ati bifa goldii warqii irraa qabda ati Oromoo miti. Oromooni inni abbaa fite gaafadhu gurraachas waaqata gurraachatti amanas. Oromoon waan qaqqaaliin jaalattu kaakunoo bifa goldii kana kunoo akkanatti dhiibdee ofirraa kan bagooti. Huwa kon Oromoo Wallahi maka guutuu bifa goldii kun maali ibsa. Ati makaadha makaa wayiti makaa ummata Yahudaatii fi ummata Oromoo kana qabda. Shoof ibsa mucaa kana ibiddatti hin oofin naatu geemii si kenna atillee ana bira dhaabattaa niin beeka. Namni cuftuu namni Harargees Arsiis Ilus Wallaggas Shawas akkana bira dhaabatan niin beekan. Akka murtii guutoo waan jaan kana obboleessi murtii tosoo jiraate akka naa kennu. Haasoon barbaachisu alada galgalatti naafsii geemii taphanna. Yalla dalagi baanaari ammaan tana dalagi. Man dalagee si erga baanaari. Yoo ati moote ani miidiyaa irraan sii bu'a obboleessi. Wallahi hin buutullee anallee hin injifattullee. Baay'isoo an ofirra ol fincooyite beeyta akka tokko si qabbaneessuu qofaan fedha. Tanaaf akkuma makiinaa Ibroo ibsaa taati. Makiinaa Ibroo ibsaa obboleessoo Taslaa jenyeefi jirra. Taslaa miti baala gaarii na jejjan. Waan kana baga dubbatte Taslaa Oromoon bituu dandeessi heer. Taslaa Oromoon maaliif hin binne ma? Harargee kophaa toofa Taslaa eenyu toofu jira ni beekta Zakkii Daalaas toofu jira deroo naasii. Taslaa Oromoo Itoophiyaa keessa Taslaa nama meeqa qaba daata ammas meesarchi godhees baase. Obboleessoo Taslaa konkolaataan elektirikaa hundinuu ni gala biyya. Koy Taslaa jechuun bara Hayilan Maaskii kana ni beektame. Kailan maaksan yaa Taslaa saayibarii miti kaniin anjee. Taslaa Oromoo nafis maal taate heer kee waan hin dandeenye dubbatin kaa Taslaan qaalii bar. Obboleessoo Taslaa biyya kanatti taaksii Taslaan. Dhageeffadha viidiyoo kana waraaba Taslaa Inni isaatu shaala makiinaa ta'aniiti adda bara. No Hamzaa dhiisa. Kanaa miti hoo dubbiin Taslaan Taslaa binnee jee viidiyoo kana waraaba naa kaa isin Ibroo ibsaati. Taslaa binnee fi hogguu ati wajjin suuraa na kaasi ati hin jenne murtii anaa muxxee kallacharraa qaba akkam. Nuu na dhageeffadha. Harree salta gaafas. Maarra koo qaba. Ayyee na dhageeffadha. Viidiyoo kana waraabaa kaa isin warri asirra jirtan hundi keessan. Makiinaa Ibroo ibsaa Taslaadhaa janyee jee. Eenyu jee? Kiyaar Bashiirtu jee. Quba qabaadhaa itti fufi. Akkana. Achi booda immoo ashaabbattee akka ati teessuu hin fedha. Laal. Ana shaabbatee akkaan taa'uuf gaafaati geema hojii taphannee namooti. Yoo ati ashawaa fi qafiiraa dirra dhawaa dhayxee ati hadiidan tumin miidiyaa kana cufarraa galtee jechuu. Murtii. Aladuma kanaamii fi dura namni geema qabu ni jira akka nutti muufanneef. Ma kan keenya barka gurbaa solloqaa tokkoo fi gurbaa Oromoo tokkootu wal wajji taphata waan taateefuu kun ballaman feesisu. Biyyaalessa waan ta'eef rakkoon qabu. Okay. Murtii guutuu dhagaa waan takkaan explain isinii godha. Taslaan model X dha karraa gadii jechuudha. Taslaan model X USD haa ta'e sanuu kan itti fayyadaman miliyoona 20 hanga
miliyoona 28 qabadhaa dubbitan Itoophiyaa keessatti 20 million up to Rakkumaatti 30 million. yaaboo Ibro ibsa. Okay, new X lala mas new X 2023 34 million up to 65 million itu jira. Maal Okay, keessa jirtire? use